Ameerikaa hanga Chaayinaa, Jarmanii hanga Ruusiyaa, Kanaadaa hanga biyyoota addunyaatti nama deemuudhaan daawwannaa garaagaraa taasisuun wal simbarsiisa. Akkam jirtu hordoftoota keenya, ana Daani'el Dagsiisaadha. Daanii shoon karaa yuutuubii haaraadhaan immoo jalqabnee jirra jechuudha. Shoo keenya itti fufa. Har'a seenaa gabaabaa tokko waa'ee Abeel Biraanuu Wayiinwaa Liji yookiin mucaa Wayiinwaa isin barsiisuufan dhufe jechuudha. Abeel Biraanuu daa'imummaa isaa irraa kaasee yuutuubii adda addaa wantoota garaagaraa poostii xiqqoo kan hojjetu yommuu ta'u, hanga yoonaatti yuutuubii chaanelii 2 qabaachuudhaan kan inni beekamu. Yuutuub chaaneliin isaa miiliyoonotaan kan hordofamudha jechuudha. Akkasuma viidiyoo adda addaa biyyoota garaagaraa deemuudhaan kan Abeel Biraanuu yuutuub chaanelii yeroo jalqabu namoota 6, 7 kan hin caalle, namoota 10 kan hin caalleen hordofamaa yoo turu, amma immoo miiliyoonotaan kan hordofamudha jechuudha. Abeel Biraanuu yuutuubiin isaa hedduu vaayiraalii bahuudhaan kan ka'e yuutuub chaanelii 2 qabaachuun isaa ni yaadatama. yuuቱብ chaanelii Abeel Biraanuu የወይኗ ልጅ አንደኛ ቻኔል ሁለተኛ ቻኔል jedhee kan banee jiru yoo ta'u, seenaan isaa gabaabumatti umurii xiqqummaa isaa irraa yeroo yuutuub chaanelii kana eegalu hordoftoota illee kan hin qabne yoo ta'u, abdii hin kutannee haaluma sanaan itti fufee yuutuubii isaa hojjechaa turuun ni yaadatama. yuutuub chaanelii isaa irraa hamma galii hedduu kan argatu yoo ta'u, akkasuma biyyoota garaagaraa deemuun daawwannaa garaagaraa taasisee jira jechuudha. Umurii dargaggummaa isaatiin hamma yoonaa yuutuubii kan hojjechaa jiru yoo ta'u, Abeel Biraanuu Itoophiyaa keessaa baay'ee nama successful ta'e yookiin nama milkaa'aadha jechuun barbaade. Maal jechuun barbaade asirratti? Namoonni har'a hojii garaagaraa irratti akkasuma tiiktookii irratti, yuutuub chaanelii irratti tattaaffii tokko gootan bara sana achitti tattaafachaa ture, lafa sana taa'ee hojjechaa ture jedhee seenaan tokko waan isin yaadatuuf abdiin kutatinaa. Kanaaf warroonni vaayiraalii hin baane, warroonni chaaneliin keessan sin jalaa gadi bu'e, abdii osoo hin kutin wanta hojjettan konteent kireetii haaraa isa hojjettan ittuma fufuudhaan akka hojjettan isiniin jechuun barbaada. Abdiin kutatinaa. Galatooma.